Ashama harka fuunee nagaan keenya kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Har'as qophii biroo walitti deebineerra. Qophiin har'a qabannee isinii dhufne mata dureen Rabbiin osoo siin kennin dursee qoree si ilaala kan jettu qabannee isiniif dhiyaan. Isinis hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan affeerraa keenya. Akkasuma laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jenna. Dubartii haadha hiyyeessaa tokko ture. Dubartiin kun kan ishiin qabdu sa'a yookaan dullattii tokko bichaa qabdi. Dhadhaa ishii raaftee torbeen gara magaalaa yookaan gabaatti geessitee gurgurattee wantoota ishii fayyadu ittiin guuttatti turte. Guyyaa tokko akka carraa ta'ee guyyaan gabaa ayyaana Faasikaa ture. Ishiinis ayyaana Faasikaa sanaaf wantoota ishii barbaachisu ittiin guuttachuudhaaf dhadhaa ishii fudhattee gara gabaatti qajeelte. Otoo daandii deemaa jirtus dubartiin hiyyeettiin ishiidhaa gadii tokko karaarra teessee kan cineessifattutti dhufte. Ishiinis itti gortee dhadhaadhuma baattee deemtu sanaan dhidhiibdee kan irraa hafes kennitee fi osoo gabaa ishiin naqin gara mana ishiititti galte. Mana ishii keessa teessees akkasittiin jettee Rabbi ishii kadhatte. Yaa uumaa koo galanni si haa ga'u. Hana hiyyeettii kee hiyyeettii naa gadii natti fiddee akkan ishii gargaarus waan na gooteef ulfaadhu ittiin jettee uumaa ishii galateeffachaa turte. Ganama oboroodhaan otoo ishiin lafaan ka'in namoonni gara ishii dhufan akkasittiin jedhan, nuti namoota warreen harka qalleeyyii gargaarudha. Ati immoo isaan keessaa ishii tokko waan taateef gara kee dhufu ittiin jedhan. Ishiinis otoo dhadhicha gara gabaa geessitee gurguratti ta'ee yoo baay'ate qarshii 50 darbu ture. Garuu kan isaan laataniif immoo qarshii 3,000 ture. Ishiinis dinqii Waaqayyoo fi hojii Waaqayyoo namootatti labsuu fi dhugaa ba'uu jalqabde. Egaa yaa hiriyoota koo otoo nu ta'ee maal goonaa? Akkuma haadha hiyyeessaa sana gargaarree bira dabarramoo ija maddiitiin ilaallee bira dabarraa laata? Egaa qophii kanarraa waa baay'ee akka hubannuu fi barannu abdii guddaa qabna. Qophii keenya asuma irratti xumura. Qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.